Ilmaan Oromoo akkani waadaa isinii galitti dhufeera gaa sheer godhaati. Ergaan qabu kana dhaamsan qabu kana akkasiin dhaggeeffattanii nawwa. Ergaa kana akkasiin dhaggeeffattanii akkasiin waanan jedhu kana hamma dandeessanitti sheer walii gootanii walitti daddabarsitanii nanawwa. Mee sesseenaatii sheer waliif godhaa. Sheer waliif godhaati. Mee namni galee milikkita naa kennaa. Milikkita naa kennaati. Sheerii walii godhaa. Sheerii walii godhaati irratti haasofnaa jechuudha. Sheerii walii godhaa. Hamma dandeessan sheerii walii godhaa. Daqiiqaa yartuudha nan jalqabaati. Namni hundumtuu dhaga'uu qaba wanta kana. Wanti kun baay'ee importantiidha. Uummanni Oromoo dhaga'uu qabaa jechuu kooti. Kanaaf sheerii walii godhaati akkasiin dhaggeeffattan abdiin qabaa jechuudha. Maaliif yoo walitti daddabarsinee yoo walii fiinne yoo walii dirmanne yoo walii iyyine si'a baay'ee lubbuu baay'ee oolfachuu dandeenya. Walii keenya oolfachuu dandeenya. Saba keenya oolfachuu dandeenya. Karaa baay'ee walii gargaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafi walitti daddabarfachuun, wal dhageessifachuun, dhaamsa iyya dabarsuun aadaa keenya. Aadaa keenya kun aadaa keenya keessatti waan jirudha. Kanaafi aadaa keenya kana dhimma baana. Quunnamtii yeroon nuu kenne, quunnamtii yeroon nuu kenne, teknooloojiin nuu kenne kanatti dhimma bahuutu nurra jira. Gara booddeetti hafuun nurra jiru. Quunnamtii yeroon nuu kenne, quunnamtii teknooloojiin nuu kenne kanatti dhimma baanee dafnee wal qaqqabsiisuu nu barbaachisa. Dafnee wal qaqqabsiisu, dafnee walitti himuu wanta ta'e hunduma dafnee walitti himuu. Guyyaa sadan kun ilaa ijoollee Oromoo dhaggeeffadha. Guyyaa sadan kun guyyaa murteessaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee murteessaadha. Wal'aansoo keenya keessatti guyyaa murteessaadha. Guyyaa itti Oromoon eenyummaa isaa agarsiisu, itti irree isaa agarsiisu, itti abbaa biyyaa Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa kan inni itti agarsiisudha. Guyyaa kanatti biyyi quunnamaan tureedha. Si'a baay'een biyyatti bilbilee haala biyya keessa jiru iyyafataan oolee kanaafi haalli biyya keessa jiru baay'ee sodaachisaadha. Akka nama dhagayetti. Kanaaf walii daddabarsaa. Walii daddabarsaati. Kanammoo dhaamsa kana adaraan isiniin jedha. Ilaa ijoollee keenya yeroo keessan fudhadhaa. Biyyatti dhaamaa. Biyyatti dabarsaa. Ergaa walii himaa. Ergaa walii himaa. Walii dabarsaa isiniin jedha. Jalqabuu hin dhageessu akka dhageessaniif haa utuu lakkoofsa tokko sagal faana rukuttani nan gammada. Dhaga'uu keessanii jechuu kooti. Mee namni dhaga'eera jedhu naaf rukutume lakkoofsa sagal. Dhagaa jirtu moo ofaan haasaa jira jamaa? Yoo dhagaa jirtu taatan mee naa rukutaa lakkoofsa sagal jechuu kooti. Dhagaan jirtanii jechuudha akkas taanaan. Dhagaa jirtu yoo ta'e lakkoofsa sagal naa rukutaa jechuu kooti. Dhagaa jirtu ilmaan Oromoo. Dhagaa jirtu hoo? Dhagaa jirtu? Homaa rispoonsiin argatu maal laata? Namni dhagaa jirra namni jedhu hin jiru. Ilmaan Oromoo namni dhagaa jirra jedhu hin jiru. Maaltu ta'e? Namni dhagaa jirra jedhu hin jiru. Dhagaa jirtu moo dhagaa hin jirtan? Dhagaa jirtu ilmaan Oromoo. Maaltu ta'e laata? Yoo dhagaa jirtan ta'e mee milikkita naa kennaa. Milikkiti keessan baay'ee barbaachisaadha. Milikkiti keessanii
baay'ee barbaachisaadha. Dhagaa jirtu yaa ilmaan Oromoo. Okay, kompiitarii ilaalinaan jedha. Dhagaa jirtu? Oh, tole, dhagaa jirtu jechuudha. Kompiitarii ilaala. Dhagaa waan jirtan natti hin fakkaanneefani. Waan dhagaa jirtan natti hin fakkaanne. Kanaafani. Okay, very good. Eeyyee jirrettan galatooma gara dhaamsa kiyyaattan deebi'a. Gara dhaamsa kiyyaattan deema gaa. Eega dhagaa jirtu ta'e har'a biyyatti nama baay'ee wajjin haasa'e. Namoota gullallee keessatti alaabaa fannisaa oolan, namoota karaa sabbataa, karaa bishooftuu, karaa Goojjaam, karaa Asmara isa jedhu irratti karaa sana bobba'anii namoota alaabaa fannisanii wajjin haasa'eera. Waan nama dhibu lafa hundumaatti ilmaanni naftanyaa walii galtee dhagaatti darbataa oolte. Dhagaatti darbatti, isa kaan madeessiteetti, isa kaan ijoolleen keenya immoo miiraadhaan ka'anii warra dhagaatti darbatu kana baay'ee rukutanii keessumatti namni baay'eetti dhiyaadhu kan naan jedhee otuu isaan alaabaa fannisanii marsitee dhagaatti darbattee namni umuriin isaa guddaa ta'ee baqatee harkaa bayaa ta'u malee ijoolleen lafa ishee yaateen beeku dhufanii hunduma isaanii reebanii ari'anii isa booddee poolisiin Oromiyaa dhufee jara kana reebee irraa dhufe. Ilmaan Oromoo. Guyyaan sadan kun guyyaa jabaadha. Ilmaan Habashaa baay'iftee nu tuttuqaa jirti. Biyya abbaa keenyaa keessatti. Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti baay'isanii nu tuttuqaa jiru. Eenyutu garaa kenneef? Eenyutu isaan buubse? Onneen isaanii kun eessaa dhufe? Yeroo ijoolleen keenya wayyaanee wajjin wayyaanee hamma funyaanitti hidhate wajjin harka duwwaa dura dhaabatanii lolaa turan waa tokkoon dubbanne har'a maaltu ta'eeti laata? Har'a maaltu dhalate? Meeshee kana ilaallu yaa ilmaan Oromoo. Maaltu deemaa jira isa jedhamu haa ilaallu. Ija keenya banachuu qabna. Ija keenya bannee ilaaluu qabna. Ija keenya gara kaabaatti ol deebisuu nurra jira. Maaltu deemaa jira? Maaltu ta'e? Maaltu dhalate? Dheengaddoo Habashaanoo mana keessa teessee wayyaanee wajjin walii galtee yeroo ijoolleen keenya akkatti dhumtoo waa tokkoon dubbanne maaltu dhalate? Eessaa dhufe kun hundumtu? Jannummaan kun hundumtu? Onnee buubuun kun hundumtu? Maaltu onnee isaanii buubsise jedhu ilaaluu qabna yaa ilmaan Oromoo. Kanaaf ofirraa deebisuu qabna. Jara kana ofirraa deebisuu qabna. Jara kana ofirraa deebisuu qabna. Ilmaanni Habashaa biyya abbaa keenyaa keessatti alaabaa keenya baannee deemuu nu dhowwuu tasuma hin dandeessu. Mirga sanas hin qabdu. Eeyyama keenyaan Finfinnee keessa jiraatti kana booddee. Eeyyama Oromootiin Finfinnee keessa jiraatti. Kana baruu qabdi ilmaan Habashaa. Kana rakkinni guddaan inni nu qabu. Yaa ilmaan Habashaa, yaa ilmaan Oromoo kana dhaggeeffadhaa. Ilaa haasaas kan biraa biratti utuu hin darbini dhaamsa natti dhaamame. Dhaamsa biyyaa jaarsoliin dhaammatan. Ilaa gaafa sanbata dura ilaa dhaggeeffadhaa kana walii dabarsaa. Akkuma kaleessa dabarse summii of eeggadhaa, bishaan of eeggadhaa, nyaata of eeggadhaa, mana xajjii, mana farsoo, mana maaloo galtanii balaa isin ga'uuf deemu kana of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Kan biraa wanti isaan natti dhaaman ilaa tokko ijoollee xixiqqoo fuutanii hin bahinaa. Nama ari'ee qabuu hin dandeenye, nama baqatee jalaa ba'uu hin dandeenye fuutanii hin bahinaa adaraa jedhu. Adaraa ijoollee xixiqqoo fuutanii ijoollee keessan riskii gootu. Ilmaanni Habashaa waan isheen gootu hin beekamu. Hin tuffatinaa. Namni diina tuffate yeroo hunduma hin mo'ame. Namni diina tuffate hin mo'ame. Hin tuffatinaa diina. Kanaaf ijoollee xixiqqoo ulfa
dubartoota keenya warra garaa qaban fuutanii hin bayinaa jedhanii. Kan biraa nama qaama hir'ataa ta'e, nama fiiguu hin dandeenye, ari'ee qabuu hin dandeenye, baqatee jalaa ba'uu hin dandeenye fuutanii hin bayinaa jedhanii. Jaarsolii keessumatti jaarsolii ari'uu hin dandeenye, baqachuu hin dandeenye, rukutuu hin dandeenye fuutanii hin bayinaa. Manuma taa'anii TV jala taa'anii haa ilaalanii jechuudha. Yoo of danda'a, yoo lafa dhuguma ofii keessanii protecti gochuu dandeessu ta'e, lafa ofii keessanii eeggannoo kennuufii dandeessu ta'e fuudhaa dhaqaa. Yoo kanaa gadi fuutanii hin bayinaa dara. Kan biraan immoo warra shamarree. Ilaa shamarre akkasiin aadaa keessan agarsiisuu barbaadan nama hundumaa beeka. Aadaan keenya mul'ataa bahe, ilaalamaa bahe, itti gammadaa baate. Warra konkolaataadhaan dhaqee Daawudiin simachuudhaaf boolee keessa dhaqee boolee keessa ayyama argatee konkolaataadhaan gadi ba'ee galuurraa kan hafe warri deemtanii wandaboo aadaa agarsiifnettanii wandaboo uffatanii bayinaa. Fiddoo kaa'adhaa ba'a. Fiddoodhaa fi kophee ittiin fiiguu dandeessan, kophee komfortabalii ta'e, kophee ittiin fiiguu dandeessan kaa'adhaa ba'a. Kophee ittiin karaa dheeraa deemuu dandeessan kaa'adhaa ba'a. Yaa ilmaan Oromoo, nafxanyaan waa isheen gootu. Ani isin sodaachisaa hin jiru. Sodaa miti kun garuu of eeggannoodha. Namni of hin eegganne yeroo hundumaa balaatti irra ga'a. Kanaaf wayyaa isin diree isin kuffisuu danda'u, wayyaa miila isin takaaluu danda'u, fiigichoodhaaf kan isinii hin taane tasa kaa'attanii hin deemina. Keessumatti shamarreen of eeggadhaa. Shamarreen tokko dhabuun nurra hin jiru. Tokko dhiigi ishee tokko bu'uun irra hin jiru. Shamarreen Oromoo ilmaan keenya nu duraa miidhamuun irra hin jiru. Inni isin hamma kanaan duraa miidhamtan isin ga'a. Kanaaf adaraa isiniin jiru. Kanaa achitti immoo waa'ee seeraa kananii isinitti immoo barbaada. Dhaamsi kuni kana waa'ee seera eeguu, jaalalaaf seera eeguu isa jedhu tokkoni seenaa keessa akkasin gara booddee millattanii waa laaltan isinitti. Ilaa yaa ilmaan Oromoo. Ani carraa guddaa argadhee Waaqayyo carraa naa kennee ababbaa Waaqoo wajjin haasayeera yeroo chaartara. Baay'ee wajjin haasa'e. Waaqoo guutuu wajjin. Yeroo Jeneraal Waaqoon bara 1956 keessa lola guddaa geggeessee loltuu Haile Sillaasee gara booddeetti deebise sana kan isaan ittiin himataman, ittiin kasasaman jechuu kooti. Kan isaan ittiin himataman inni guddaan maal ture? Waaqoo guutuu international law eeguu, seera addunyaa eeguu, muka keessa taa'eetu ayyer waladii gadi bu'u gubbaatti qooxii irraa funaanee fixe isa jaantilaa sana kan ayyer waladiitiin gadi bu'ee isa qabachuuf. Ilaa kunoo kana nu godhee jedhanii odeessaa turan. Jeneraal Waaqoo akka tasaa ta'een utuu wajjin haasa'u kana yaadadhee gaafadhe. Yaa ababbaa Waaqoon jedhee maali ati seeran beektuu? Seera beektuu, seera internationalii, seera addunyaa beektuu. Ayyer waladiin yeroo harca'u hirrukutanii gubbaatti hirrukutanii naftanyaan seera beektii. Naftanyaan eessatti seera beektii? Biyya abbaa kootii, lafa abbaa kootii yeroo na ari'uu dhufte, yeroo lafa koorraa na fudhatte, lafa koorraa na ariite, yeroo saba koo akkasitti cunqursitu naftanyaan seera beektii. Maaliifan seera beeka ilma koo? Seera beekuu, seera eeguutu nu ajjeese. Seera isaan oonenne warri biyya bushu kan seera neenne nu akkamittiin seera eennaa naan jettaa naan jedhe ababbaa Waaqoon Waaqoo guutuu jechuudha. Kanatu mataa kootti na dhufe. Waa'ee kana kan hin dhagaye mana hidhaa keessatti lakkoofsa 7 Maagalaawwii keessatti Habsalaqaa Caannee kan jedhamu ayyer walad tawarwaarii kan jedhamu keessa warra Waaqoo guutuu chaalenjii godhu keessa warra dhaqe keessaa tokko ture. Namichi kuni anaan nan barre adda bilisummaa keessa jiraachuu koo taa'eetu innazii Oromoo chaalum jedhee odeessa. Seera hin beekanii yeroo namni seera lolaayyuu hin beekanii gubbaadhaa yeroo namni gaditti funaananii fixanii akka allaattii gubbaatti funaananii fixanii. Kana booddee baqannee
gara booddeetti deebinee jedhee waasa. Agaraa koo keessa gammadeera garuu carraa sana argadhee jeneraal Waaqoon gaafachuudhaa fi baay'ee Waaqoon galateeffadha. Maal na barsiisan gaafa sana warri biyya eegu seera kan hin eegne ati maaliif seera eegda? Warri biyya sirraa fudhate seera kan hin beekne ati immoo seera maa eegdaa jedhe jeneraal Waaqoon. Har'a inni du'e rabbi irraa hamataa godhuu fi fuula rabbii jira. Garuu nuyi warri hafne kana waa'ee seeraa kana sitti yaaduu nurra jira. Tokko kan lammata immoo waan isin dinqu iluu abbaa booraa beektu yoo taatan Fatansaa iluu ijoolleen iluu abbaa booraa beektu. Fatansaa iluu ilma iluu abbaa booraati. Abbaa kootu kana katabaniiru. Fatansaa iluutu Amaarri biyya koo hin galtuu, Habashaan biyya koo hin galtuu jedhee lola guuree ka'e. Lola guuree ka'e jennaani Amaarri nanneen barti akka Fatansaan iluu lolu. Akka Fatansaan iluu gara booddeetti janna kutataadha. Jennaan gara booddeetti deebite maal gooti? Dhadhee qeesii taabota maaloo guurteetti dhufte. Ilmaan Oromoo. Guurteetti dhufte jennaan maal isheenii iyyaa deemtu jennaan taabotaa warra waaqa waaqeffatudha. Homaa siin godhanii ka'ii gadi ba'ii taasisanii jedhaniin jaarsaa. Jaarsi gadi ba'e. Maal barbaaddu jennaan nuyi kunuu nagaa barbaanna, jaalala barbaanna, si wajjin wal loluu hin barbaannu. Maaliif lola nutti kaatee jaarsa nanaa jedhanii kadhatan. Tole lakkinni hin jiru jedhe. Egaa wal hammannaa na hammachuu keetiin agarsiise deeqeetiin taabota masqalii baatee dhaqee hammate Fatansaa iluu. Fatansaa iluu qeesiin ortodoksii gaafa sana cinaacha isaa kana keessa summiidhaan godhee waraana. Dhageessu gaafa sana jaarsi achuma lafe. Hammannaan Amaaraa akkasiidha. Ijoollee Oromoo. Hammad jaalala garuu of eeggadhu. Jaalala walammadhaa wal dhungadhaa jaalalaan dhumanni jedhan kuni gaari. Garuu jaalalli isaanii summii nu nyaachise. Jaalalli isaanii nu waraansise. Jaalalli isaanii dhiibbaa nurraan ga'e. Jaalalli isaanii balaa nurraan ga'e. Nama Fatansaa iluu fakkaatu dhabne biyyi iluu abbaa booraa akka itti qabame. Akkasitti qabame. Gaafadhaa ijoollee lubbaa boru. Akkasittiin nama lafarraa fixee sidaa. Kanaaf ani isa isaan jaalala jedhani ani jaalala hin jibbu. Jibbees hin beeku. Garuu jaalalli seera qaba. Seera qaba. Biyya kee dhuunfattee biyya isaa inni immoo dhaqee dhuunfateetu kana booddee jaalala. Seerri akkasi. Warra seera beeku seeraan wajjin deemu. Haalli ammaa kuni ilmaan Oromoo haalli ammaa kuni baay'ee explosiiviidha. Haalli ammaa kuni anytime dhuka'ee balaa fiduu danda'a. Waan xiqqoon balaa buusuu danda'a. Keessumatti warri jabana dargii naa wajjin yuunivarsiitii keessa turtan. Namni wal'aansoo warri durii wal'aansoo keessatti qooda naa wajjin fudhatan gaafa Ihaappaan kibriitii sana qabsiise hin yaadattu yoo taatan. Fiqiree Mariidiin dhufanii Ihaappaan ajjeesan. Doktor Fiqiree Mariidiin. Kana booddee waan dhalate beektu Finfinnee keessatti. Namni tokkitti sanatti xiitii tokko sanii ajjeesanii dhiigi Finfinneetti dhangala'e isa booddee hammana jedhamu. Kanaaf ilmaan Oromoo waan xinnootu badii tirigarii godha. Kana dura dhaabachuu dandeenya? Hin dandeenyu. Hinuma hin dandeenyu. Maaliif hin dandeenyu beektu? Hidhannoo hin qabnu. Taasa hin jiru gaa. Hidhannoo hin jiru. Hidhannoo hin qabu. Oromoon hidhannoo hin qabu ilmaan Oromoo. Harka duwwaa yaa'a. Harka duwwaadha yaa'aa jira. Kanaaf waa hidhannoo xiqqoo isinitti barana namichi naannaa Amaaraa bulchu maal jedha? Nuyi
saba keenya hin hidhachiifna malee hin hiikkachiifnu jedhe. Dhageessu ilmaan Oromoo. Amaarri hamma funyaanitti hidhataa jira. Ergaan har'a nagee tokko kana. Amaarri maal jedhee dhaamsa dabarsaa jira beektuu gara Finfinneetti hin dhufna hidhannoo keenyaan dhufnee Oromoo kana likkitti gashina. Oromoo likkitti gashina jechaa jiru. Maaliif hidhachiisaniiru? Hamma funyaanitti hidhachiisaniiru. Hidhachuu dandeenya? Yaa. Kuni mee hidhachuun kuni warra mataa itaarra jiru ammayyuu protectii godha. Dagguu irraa saba isaa waan hidhachiisee fi yoo jeeqamsi tokko ka'e Habashaan dhaqee difeendii isa godha. Lammaadhuma faayyuu maaltu difeendii isaan godha? Lammaadhuma faayyuu eenyutu isaan gargaara? Sabi isaanii hin hidhatu taanaani lammaan fuwaniyyuu hadagaa guddaarra jiru jechuudha bara. Lammaadhumti faana hadagaarra jiru jechuudha. Isaanuma eenyutu difeendii isaan godha? Gaafa jeeqamsu ka'e abaluu koo gaafa rasaasi achi gannamuutti ka'e agarree irra keenyaaf. Hamsaa kaliberiidhaan yeroo akkasitti RPGdhaan yeroo akkasitti waltumaan Finfinnee keessatti ija keenyaan agarree gaafa sana abaluu waan jedhamu jiru. Abaluu waan jedhamu jiru. Gaafa sana mee obbo Lammaan maal jedha? Saba kee hidhachiisteetta? Kanatti yaaddeetta? Namichi si bukkeedha Habashaa yeroo hidhachiisu ilaalteetta? Dhaggeeffatteetta? Yoo bor jarri kun sitti galagalan maal gochuuf jetta? Jaalala abbaa fedhe jaaladhu rakkinni jiru. Garuu jaalalli kuni limitii qaba. Limitii qaba yaa ilmaan Oromoo. Kana dhaggeeffadha. Jaalalli kun limitii qabaati. Jaalala isa jettan kanatti leekkumatti godhadha. Leekkumatti godhadha. Kanaaf ilmaan Oromoo waan qabdan hundumaan hidhachuu yaala. Hindaaqqoo kee gurguradhuuti. Yoo danda'an yoo dadhabde immoo saammadhu. Naman qabdu qobaa kee jiraatta. Namni si hidhachiisu hin jiru yaa ilma Oromoo. Kophaa keeti namni si hidhatu hin jiru. No. Hin gowwoomin. Jaalala jaaladhu. Hammachuudha. Hammadhu. Abbaa fedhu. Hammadhu. Nama 1,000 guyyaatti hammachuu dandeessa taanaan hammadhu. Rakkinni garuu hidhadhu. Wal hidhachiisi. Karaa argite hundumaa hati. Saami hidhadhu. Ilaa hidhachuuni biyya Ameerikaa biyya jiraannu kana keessatti seeratu si ayyama. Seera dhala namaa keessaa isa tokkoffaadha hidhachuun. Right to arm yourself. Right qabda hidhachuudhaaf. Yeroo Habashaan right qabaattu ilmaan Oromoo biyya abbaa isaatii keessatti attamitti right dhaba. Biyya isaa keessatti biyya abbaa isaatii keessatti attamitti right dhaba ilmaan Oromoo. Maal sooftuu? Maa jechuudha? Meeqome Oromoo isa kan dhaqee Gondorii fi Manziidhaa fi maaloo keessa kan safare. Hundumti kun koo biyya Oromoo dhufanii safaran bara. Asuma safaranii asuma yaa'anii bara. As dhufanii raayitii hidhachuu qabu. Ilaala. Raayitii lafa fudhachuu qabu. Mirga lafa fudhachuu qabu. Mirga hidhachuu qabu. Mirga baankii dhaqanii sekendii shanitti liqii argachuu qabu. Mirga investii godhanii investmentii isaanii deeffachuu qabu. Biyya abbaa keetii ati mirga sana hin qabdu. Ati mirga sana hin qabdu. Jarri kuni mirga kana hundumaa mirgi isaan qabanii mirga adii biyya kana hinuma caala. Gurraachi biyya kana mirga ati qabdu caalaa qaba. Gurraachi South Africa irra mirga ati qabdu caalaadha qaba. Adiin habittu malee South Africa mirga ati qabdu caalaa qaba. Dhageessaa kan baankiin hin liqeessaa hin gargaara. Investii godhaa. Yoo ati investii goote shira garaagaraatiin dhufanii sirkaa fudhatu. Mana kee sirkaa fudhatu. Investimentii kee sisaamu. Lafa kee irraa haadhoo kee, obbolaa kee, jaarsolii mana keessaa ari'anii lafa irraa fudhatu. Look at this. Maali kun? Maal jedhama kun egaa? Ilmaan Oromoo. Warra propagaandaa afuufu kana hin dhaggeeffatinaa. Wanti isin baasu nama lolaan jenne hidhadhaan jedhe.
hidhadhaa hamma dandeessan waan qabdan hundumaa hidhachuu danda'u qabdu. Kan isin baasu ilmaan Oromoo hidhachuudha, of ijaaruudha, gara fuulduraatti ittuma cabsuudha. Gara booddeetti deebitee ilaalta taanaan dhiibee hallayyaatti si darbata. Har'a mar'umaanni Habashaa summii kuusaa jira. Summii garee kuufataa jirti Habashaan. Ilaa Habashaan cal jetteetti jettee Habashaan cal jetteetti jettee hin gowwoomin. Kanaaf jabaadhaa. Ilaa waaqni uume immoo nu gatu. Hamma dhumaatti adeemneetu Republic of Oromiyaa ijaarranna. Oromiyaa Republic ijaarrannee sabaaf sablammiin wajjin jiraatu wajjin fedhii qabu wajjin walitti buufannee Horn of Afrikaa sana guddisuu dandeenya. Namni nutti dhiyaatu nu wajjin nagaadhaan jiraachuu danda'a. Garuu biyya abbaa keenya eenyu wajjin komproomaayisii gochuun nurra jiru. Taas biyya abbaa keenya eega fudhannee booddee yes komproomaayisii godhu. Kanaaf yaada kanarratti namni dabaluu barbaadda yoo jiraattanii isinanii invaayitiin isin godha. Yoo kana gadi dhaamsa koogaa kanaan fixeera jechuudha. Yoo namni kanarratti yaada keessan dabaluu barbaaddu, yaada akka isinii ifuu barbaaddu, waan tokko tokko namni barbaadda yoo jiraattanii yeroo xiqqoo qaba isinii galchuu nan danda'a jechuudha. Maaliif kuni yeroo jabaadha nuuf hunda keenyaaf yeroo jabaadha. Yeroo itti of eeggachuun nurra jirudha. Yeroo itti wal gorsuun, wal kunuunsuun, wal duukaa bu'uun, wal simachuun, wal mararsiifachuun yeroo nurra jirudha. Yeroo Oromoon akka jirutti walii wajjin dhaabachuun irra jirudha. Kanaaf ilmaan Oromoo jabaadhaa. Namni kanarratti galee seenee haasa'uu barbaadu yoo jiraate daqiiqaa yartuun isinii kenna. Daqiiqaa yartuun isinii kenna. Yoo namni galuu barbaadu jiraate haa dhufu jechuudha. Kana eenyutu jira ijoollee? Okay. Tokko na gaafataa jira. Okay. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo jabaadhaati waltissaa wal to'adhaa hamma dhumaatti of eeggannoo godhaa. Yeroo addi bilisummaa Oromoo biyya seenus of eeggannoo godhaa fi of eeggannoo ofii godhadhaa. Yeroodhaan dafaa manatti galaa. Karaa irratti asiif achi hin gorinaa. Nama isinitti dutuu barbaadus of eeggadhaa. Kanaaf ani dhaamsi koo kanaan dhumataa. Jabaadhaan isiniin jedhaa. Qoyme maal jedhan namni? Okay. Kanuma gaa jabaadhaa ijoollee rabbi isinii waliin haa ta'u jabaadhaa dhaamsi koo kanuma irratti dhuma. Hin wageenyaa isa abdanne bira isa yaadne bira hin wageenya yaa ilmaan Oromoo hin sodaatinaa. Gara booddeetti immoo hin deebinaa. Huma waa takka hin yaaddayinaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u jabaadhaan isiniin jedha. Kana gaa dhaamsi koo irraa.